Galatooma Profeesar gaafiin ittaanu egaa dhaaba badhaadhinaa yookaan biltsiginnaa filannoo mo'adhe jedhee biyyattii gaggeessuu jira. Akka ilaalcha keessanitti kana booda dhaabni biltsiginnaa waggaa 5 biyyattii bulcheet aangoo filannootti deebi'ee achi booda sabnis dhaaba filateetu itti fufamoo moo dhaabni biltsiginnaa asitti dhaabbateet mootummaa ce'umsa biyyoolessaatu dhufamoo moo lola humnaan amma keessaayyuu kaaba biyyattii fi lixa akkasumas kibba Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruun mootummaan kun humnaan achii ka'ee mootummaan biraa dhufa jettanii yaaddu. Kamtu irra caalaa bakka argata yeroo kanatti? Inni egaa humna lafarra deemuutu murteessa. Karaa keenya garuu filannaan darbe suni filannaa dhugaa miti. Filannaa nagaa fidus miti. Filannaa sirna dimookiraasii akka dhalatu gochuus miti. Filannaa biyya kana gara guddinaatti deemsisuu miti jennee lafa keenyee hin fudhannus jennee hiikoon gara fuulduraatti mootummaa waloo marii bal'aadhaanii marii hunda hammateeni marii sun deemee mootummaa waloo ijaaramee mootummaa waloo kun immoo gara waggaa tokko keessatti waa xiqqootti dabalamuu hin danda'a hidhachuu hin danda'a gara waggaa tokko keessatti filannaa biraa mootummaan humtu waloo sun iyyuu filannaa biraa geggeessee biyyi kun gara sirna dimookiraasiitti haa ceetuu isa jedhu lafa keenya isa gubbaatti hojjechaa jirra karaa keenya warri kana gaafatanii baay'eedha jechuu kooti bichaa miti warri kaabaa chocho'aa jiranis kanuma gaafachaa jiru jechuu kooti marii bal'aa biyyaa gara mootummaa walootti deemnee filannaan haaraa saba biyya sanaa hunda hammachuu danda'u akka deemudha. Warri mormituu dhugaa jedhamne chocho'aa jiru jechuu kooti. Ijaa kanaa waggaa 5 ofiin of filanne irraa waggaa 5 nu eegaanni jedhu qabsoos biyya sanaatis bu'aan qabu warra kana jedhuufis bu'aan qabu biyya sana hoo diigee malee wanti inni fidu jiru nagaan fidu sirna dimookiraasiin fidu guddina fidu kanammoo lafa keenya irraa jechuu kooti gaafuma filannaa sana bariitu filannichi illee ammayyuu hin dhumne itti deemaa jira. Gaafuma filannaa sana bariitu itti himneerraa jechuu kooti. Filannaan kun filannaa dhugaa miti, filannaa nagaa fidu miti, filannaa sirna dimookiraasii akka dhalatu gochuu danda'u miti, filannaa guddina fidu miti. Kanas waan gurguddaa kana sadan hiikuu baannaan immoo eessayyuu hin geenyu. Yaa kanaa isinis nagaa biyya kanaa kennitanii nagaa argachuudhaa fi isa nammasiin jedhe kana gara marii bal'aa biyyaa hunda hammatee walii galtee biyyaa gubbaatti immoo mootummaan hundaa'ee mootummaan sun immoo filannaa dhugaa waggaa tokko keessatti deemsisee yoo ta'e malee hin ta'u jennee himneerraa jechuu kooti. Karaa keenyaa amma humna keenyaa kana gubbaatti hojjechaa jirra. Tole Profeesar gaafiin keenya ittaanu Profeesar Mararaan soorama ba'uuf yaadeetanii sabni immoo ammallee itti fufiitii nu gaggeessi waan jedheefi hojiitti deebi'ee yaada jedhu yeroo adda addaa kaastanii akka dubbattanidha dhagaamaa kan ture. Profeesar Mararaan amma hojiirra jiraataniyyuu gaafa soorama ba'aniif dhaaba isaanii keessatti hooggansa isaan fakkaatu ol fiduudhaaf hojii maaltu hojjetamaa jira maaltu hojjetamaa ture? Nuti dhaaba keenya keessatti hunduu qooda isaa fudhata. Amma isuma ammayyuu warri gorsituu jedhanii hojjetan jiru. Warri immoo miidilintini jennee aktiivilii dhaaba geggeessaa jiran jiru. Geggeessuu sana keessatti immoo Oromoo Federalist Congressii Youth League qabna. Youth Leaguein keenya immoo caasaa isaa qaba. Caasaa sanaanii socho'aa jira. Youth League sana keessa hojii raawwachiiftuu warri ta'anii qooda fudhatan jiru. Ijaa kana akkuma dandeenyetti qooda fudhachaa jirra. Inni anaaf rakkoo guddaa miti jechuu kooti. Maaliif warra qeerroo dargaggoota hunda caala dhaabni keenya kan irratti hundaa'ee kan irratti socho'aa jiru kan irratti maal gochaa jiru jechuu kooti. Kan socho'aa jiru humna haaraa kanaa humna dargaggoo gubbaatti hundaa'eera jechuu kooti. Mana dhaasoo dhaqxanii iddoo biraa soo dhaqxanii irra jireessa. Humni namni dhamaa jiru namni dhaabbii keenya keessatti iddoo baay'ee jiru dargaggoodha qeerroodha jechuu kooti. Qeerroof qarreedha.
Humni keenya achi gubbaatti hundaa'ee jechuukooti hunda caala. Garuu hunduu living of laborii ofii sadarkaa isaatiin fudhachaa jira. Gara fuulduraattis inni turattaa bahee soo ta'e hin ba'a. Inni sun immoo achuma keessa jira deemaa dhufaa jechuukooti. Naachuraal intinidha jechuukooti. Naachuraal giroozii akkasii qabnaa jechuukooti. Galatooma Profeesar gara biyyaarraan isin baasa gara alaatti. Keessaayyuu jijjiirama siyaasa tibbana biyya Taalibaaniin ta'e keessaayyuu waraanni Ameerikaa biyya sana galakkisee bahee humni Taalibaan deebi'ee biyya sana qabatee jira. Achirratti mee kana dura rakkoon waggaa 20f biyya sana keessatti gaggeeffamaa ture. Uummata biyya sanaaf amma immoo erga deebi'ee humni sun biyya sana qabate biyya sanaaf maaltu dhufuuf deema fuulduratti rakkoo akkamii yookaan waan gaarii maaltu dhufa jettanii yaaddu Profeesar? Isa akkasillee gata narraa fagoo jira. Akkuma beektan egaa Taalibaanii kan uume Ameerikaa ture. Warra Sooviyeet Hibiratii baasuudhaa fi Sooviyeet Hibiratii baaftee immoo rakkoon nama mudatettee ofii galtee amma immoo ofii baatee isaan wajjin dubbachaa jirti. Garatti isaan deeman akkatti isaan deeman nurraa fagoodha jechuukooti. Taalibaan attamitti dhalatee, attamitti guddatee, attamitti waggaa 20 meeqammoo caakkaatti deebi'ee aangoo erga qabatee booddee attamitti immoo as deebi'ee maal gochaa jira. Ameerikaa wajjin hariiroon isaanii gara fuulduraatti maal ta'a? Akka warra Veetinaamii fa'aa maal fa'aa fudhatte amma isaan Ameerikaa wajjin jibba guddaas hin qabanii, firooma guddaas baay'ee hin qabanii garuu Ameerikaa gara araaraatti deemanii Ameerikaa wajjin jiraachaa jiru. Meegaa warri Taalibaanii akkatti isaan deeman akka Iraan ta'u moo akka Veetinaam fa'aa ta'uu hin ilaallaa jechuukooti. Amma Iraan Ameerikaa wajjin amma onaatti waggaa meeqaatti gara waggaa baay'ee waggaa 20 gara waggaa 40 olii amma warri Iraan ammayyuu abdiin guddaan addunyaa kana gubbaatti isaa wajjin lolaa kan jiru Ameerikaadha. Amma danda'an ammayyuu lolarra jiru. Lola wanti hin taane jechuukooti. Jibbina guddaa walirraa qabu. Isaan kun gara karaa Iraan deemu moo gara warra Veetinaamii fakkaatu moo barbaadde moo duubatti deemanii Jaappaanii fi Ameerikaan namni amma Ameerikaa Jaappaan miidhan jiru. Atoomik wanti isaaniiyyuu isaan gubbaatti teestii godhanii yeroo Ameerikaa fi Jaappaan immoo firooma guddaa karaa biyya Ameerikaa fi biyya Eeshiyaa keessa kan jiru tokko guddaan Jaappaanii fi Ameerikaa jidduudha. Ijaa kana kamtu warri Taalibaanis Ameerikaanis kan filatu kana teenyee seenaa oo ilaalle malee si rakkisaa jechuukooti. Akka warra Jaappaan ta'uu danda'u, akka warra Iraan baay'ee jibba guddaa uumuu danda'u, akka Veetinaamii immoo jiddu galeessa ta'uu danda'u. Isa gara fuulduraatti biyyi lachuu attamitti wajjin deemuu danda'u isaantu beekaa jechuukooti. Galatooma keessaayyuu biyyi tokko yookaan namni humnaan qaba jedhu tokko biyya tokko dhaqee biyya isan fakkaanne humnaan qabatee taa'uuni turullee siyaasa isaa bakka sanatti yoo hojjenne gallakkisee bahuu kan jedhu irratti fakkeenyaaf Ameerikaan waggaa 20f biyya sana nan sirreessa siyaasa biyya sanaan sirreessa jettee taa'aa turte waraana ishee ergaa turte waraana biyya sanaa leenjistee empower gochuudhaaf hojjetaa turte garuu dadhabdee waggaa 20 booda gallakkistee akka baateedha kan dubbatamu. Kuni fakkeenyaaf gara Afrikaatti yoo finne humnoonni yookaan mootummoonni diktaatar ta'an of tuuluu ta'anii bakka tokko saboota dhaqanii rukuchuudhaan fakkeenya biyya keenya fudhachuu dandeenya. Tigraay dhaqanii qabachuun uummanni Tigraay ijoollee kiyya akka ijoolleen kiyya na bulchituun barbaada. Hin barbaadu jedhee lakki yoo jedhe humni federaalaa yookaan bakka biraatti deemee dhiibbaa gochuun rukuchuun kuni agaam deemsisa kana lamaanii wal qabsiistanii tarii Ameerikaan baatee jirti waggaa 20f teessee hin hojjannee fi ammas immoo fakkeenya akkamii ta'a biyya keenyaa. Ilaallachuu biyyi alaas dhaqee biyya namaa qabachuun bu'aa guddaa akka finne Somaaliyaattis biyya baay'eetti argineerra. Biyyumti keessaas immoo diktaatoroonni yeroo bitatu malee maal bitatu malee oolee bulee baduu isaaniin oolu. Amma deeggardamoo inni biyyi Giiniin immoo biyyi Giinii amma
nama barbaay'ee ture aangoo irraa kaaftee maal goote. Biyyuma ilaa mootummaan tokko mootummaa ta'ee jiraachuudhaa fi yeroo baay'ee jiraachuudhaa fi biyya sanas immoo guddisuu danda'uudhaa fi nagaa fiduu danda'uudhaa fi sirna dimookiraasii dhugaa fiduu danda'uudhaa fi addunyaan dimookiraasii caalaa siisteemii fooyyee qabuun qabdu. Rakkoo biyya sanaa hiikuutu irra jira. Jechuun humnaan bulchuun kaleessas amma ciisiin turre gara fuulduraatti immoo rakkoo bal'aa uumaa deemaa jechuudha. Humnaan biyya bulchuun sabni suni keessaas alaas haa ta'u jechuudha. Sabni suni humnaan barbaay'ee saba tokko bulchuun bituun gurguruun akka hin taanetti saba sana miidhuun mancaasuun sirna 21st century keessatti jiraachuu danda'u miti jechuudha. Keessaas haa ta'u alaas haa ta'u sabni tokko mirga ofiitii gaafa miidhamee gaafa dhiibamee ka'uunsaan oolu qabsaa'uunsaan oolu nagaa dhabuun hin oolu yaa kana alaas keessaas sanumaa jechuudha. Galatooma gara Afrikaatti isin deebisee Keeniyaa biyya ollaa akkuma beekamu Keeniyaan bara 2007 post election violence guddaatu ture. Biyyattiin sabni wal fixee gareedhaan gosaan wal qoodee rakkootu ture. Rakkoo sana furachuudhaaf Keeniyaan adeemsa fayyadamteetu jira. Adeemsa araaraa fi dialoogii reconciliation kan jedhamu sanarratti namoonni gargaaranii Looreet Kofi Annan fi akkasumas Bishop Tutu fa'itu gargaaraa ture achirratti. Tarii amma rakkoon biyya keenyatti godhamaa jiru keessaayyuu saba Tigiree fi saba Amaaraa jidduutti wal fixinsi naannoo walii keessaa wal baasuun ka Keeniyaa sanaan waliin fakkaatu Profeesar yoo akkas ta'e amma araara garasitti deemuudhaaf sabni akka walitti hin buune saba kan araarsuudhaaf tarii moodeeliin Keeniyaa hojjete suni biyya keenyaa inni hojjetaa laata? Biyya keenya maal seete egaa biyyi suni akkuma beektu seenaa waggaa 3,000 seenaa akka waggaa 2,000 waan jedhamu qaba biyyi keenya. Akka Keeniyaa waggaa 60 waggaa 70 miti. Egaa hoo beekte amma seenaan biyya sanaa calqabame kan jedhamu dubartiin Nigisti Saabaa jedhamtu Israa'el dhaqxee Salamooniin wajjiniin wal quunnamtee ilma deessee ilmi ishii sun Itoophiyaa dhufee nugusa Itoophiyaa ta'uudhaan calqabame jedhama. Amma warri Qimaanti jedhamu kuni achii dhufan jedhama. Amma humna Amaaraa Special Force jedhamu suni saba waggaa 3,000 wajjin jiraatan waggaa 3,000 wajjin jiraatan gubbaatti dhukaasan ta'an isaaqee Cilgaa jedhu magaala isaanii magaala gudditti Cilgaa sana akka hin taanetti daaraa godhee amma namni baay'een Qimaanti warra TPLF wajjin dhaabbatanii lolaa jiru. Warra Agaw wajjinis egaa akkuma beektanii Agaw barbaay'eedhaa fi warra biyya sana keessa jiraachaa turedha. Nugusa biyya sanaas ta'anii warri achi keessaa ba'an akka Laallibalaa fa'aa maal fa'aa achi keessaa ba'anii isaan wajjinis amma warra Agaw sana wajjinis lola gadhee keessa seenanii namni baay'een warra Agaw politikaa paartii isaanii maal isaanii amma kophaatti ba'anii achi qabsoo haaraa saaqaniiru gara waggaa 3,000 wajjin jiran. Amma seenaan katabame beekamutti waggaa 3,000 wajjin jiraatanii waruma Tigraay isa fudhatanii Kiristaan Itoophiyaan ni jedhamu Aksumii calqabame. Aksum jechuun egaa handhuura Tigraay keessa kan jiru achi calqabame gara waggaa 2,000 wajjiniin waaqa tokko kadhachaa waaqa tokkotti bulaa waggaa 2,000 jiraatanii amma seenaan sun diigamee Aksum sooyeniyyuu Itoophiyaa mootummaan Finfinnee reebaa ture. Amanteen humti suniyyuu waggaa 2,000 gara waggaa 2,000 erga ture booddee akka hin taanetti wal diigee akka hin taanetti walitti bu'aa jira. Egaa waan kun amma biyyi suni jechuudha. Biyyumti sun akka biyyaattu attamitti itti fuftii maal gootee itti fuftii inni jedhamu kana gara fuulduraatti hojii manaa hojii bal'aadha.
nu eegu garuu kanas ta'e sana maatamitti kana keessa baanaa isa jedhu kana akka ta'utti ilaaluudha. Egaa uummata Amaaraas miti, uummata miti, uummata Amaaraa keessaa warra baanidha. Aangoo hawwii aangootii fi abjuu aangootii fi kanneen siyaasa biyya sanaa barbaay'ee jeeqaa turanii warra liitii jedhan kana warra achi keessaa baay'ee malee sabni akka sabaatti sabnumti eenyuyyuu rakkoo qaba jedhee nama amananii lafa isaa qofforatee jiraata, maal godhee jiraata. Garuu sana ala deemee warra kaanii walitti dhufee bituus isa baree, saamuus isa baree, fudhachuus isa baree, miidhuus isa baree warra akkasii kanadha kan tapha balleessanii rakkoo biraa fidanii. Kanas ta'u sana siyaasni suni gar tokkotti yoo deeme gar tokkotti oolee bulee deemuu isaan oolu yoo inni akka ta'utti wajjin jiraachuudha. Yoo inni immoo walirraa bahuutu dhufata. Kanas ta'u sana tokko dubbii uummataa miti, dubbii warra beekaa ofiin jedhu achi keessaa bahee warra biraa bituun nurra jira warra jedhudha kana rakkoo kana fidaa jiru. Lama garuu fuulduraatti rakkoo akkasii kana attamitti eegnee gara fuulduraatti deemnaa hunduutti yaaduutti irra jira. Yoo inni akka ta'utti wajjin jiraachuudha. Yoo inni immoo nagaanii hubuu danda'ame walirraa bahuudha. Akkan ilaalaa jirutti rakkoo bal'aatu biyya sana gubbaatti uumamaa jira. Warri aangoo qabu aangoo sana gubbaatti duuna jechuudhaan hojii isaan hojjetanii biyya sana akka hin taanetti jeeqaa jira. Mee akkatti egaa kana keessaa ba'amu gara fuulduraatti ilaallaa jechuudha. Tole egaa Profeesar gaaffii kiyya isa dhumaati. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo itoo filatame filannoo dorgomaa jennu haa filatamu guyyaa 100 keessatti yookaan agabaatii 3-4 keessatti tokko lama kan hojjanna biyyattiidhaaf biyya Oromootiifis biyya Itoophiyaatiifis jettanii wanti lafa keessanii maaltu jira? Hunda jaala biyyi waa sadii waan guddina sadii barbaadde biyyi sun sadii waan gurguddaa sadii barbaadde. Tokko nagaa. Biyya sanaa nagaa ijaaruu calqabuun nurra jira. Gara nagaatti ceesisuudhaa fi hamma dandeenyu hojjechuun nurra jira. Tokko dubbii nagaa hiikuudha. Lammaffaa immoo filaman jechuun filannaa dhugaa yoo ta'e iyyuu sirni dimookiraasii hin dhalate malee hin guddanne. Sirni dimookiraasii akka karaatti hin kufne, akka karaatti hin hafne, akka ta'utti karaa qabsiisanii sabni nagaan bulchiinsa gaarii argachuu, bulchiinsa dimookiraasii, sirna dimookiraasiitiin bulu argachuu akka calqabu gochuu calqabuudha. Abdii sabatti horuudha. Kana keessatti abdii biyya sanaa abdii guddaa horuudha. Hunda caalaa dargaggoon biyya sanaa, qeerroon biyya sanaa, qarreen biyya sana gubbaatti abdii horate isaan magaraa Yemenitti haa ta'u biyya gubachaa jirtu, karaa Liibiyaa biyya gubachaa jirtu gara Awurooppii deemu, gara Dabub Afrikaa kibba dhaqanii hin dhaqna jedhanii goodaatti waraabessaan nyaatamu rakkoo bal'aadha kan jiru. Rakkoo sanarraa ijji saba biyya sanaa gar tokkotti gara abdii guddaa biyya ofii gubbaatti horachuu akka kenninu yaaluudha. Isa ka Oromootti ofirratti amma dubbii afaan kana fa'aa anaaf ammas guddaa miti. Qarii dhibba keessatti waan baay'ee gochuun hin danda'ama. Kanas ta'u sanagaa sirna nagaa fiduu danda'u, sirna dimookiraasii fiduu danda'u, sirna biyya sana gara guddinaatti qajeelchuu danda'u, gara sanatti luuccessuu danda'u, lafa kaa'uu yaaluu calqabuudha. Inni kaan yeroo fudhata. Yeroo fudhachaa deemaa jechuudha. Garuu lafa kaa'uu calqabuun sirna nagaa fiduu danda'u, sirna dimookiraasii dhugaa fiduu danda'u, federaalizimii dhugaa fiduu danda'u, sirna guddina fiduu danda'u, waan akkasii kana lafa kaa'u. Lafa attamitti ka'ee hammam deemaa inni egaa nagaa fiduudhaaf ifaa kan yaadutti baay'ee deemuun danda'ama. Sirna dimookiraasii ijaaruu calqabuudhaaf baay'ee calqabamuun danda'ama. Guddinni garuu yeroo fudhata. Garuu abdii biyya sanatti horuu, qarreef qeerroo dargaggoo biyya sanatti abdii horuu, biyya kana keessatti hojjennee guddannee
jiraachuun dandeenya seeru sana mataa namaa keessa kaa'uu danda'u. Kana sadan wal hojjenne inni tufe saba wajjiniin hamma dandeenya wal qabannee deemuu danda'uudha jechuudha. Tarii Profeesar imaammata barnootaa, imaammata dinagdee amma jiru kana ni jijjiirtu itoo aangoo qabattani moo kanatti fufsiistu moo kan mataa keessanii qabdu? Kan jijjiiramu jira, kan itti fufu jira. Kan jijjiiramu jira, kan itti fufu jira. Isa sagantaa qabna politikaa piroograamii keenya keessa tokko kan barumsaatu jira. Barumsi sun garuu biyya sanaa dargaggoon biyya sanaa barumsa gahaa ta'ee ga'umsa fooyyee qabu ittiin hojjechuu danda'anii amma iddoo baay'eetti digiriin ni jedhamu kun suuqiidhaa bitama sii galee wallaalatu wallaalaa barsiisa. Rakkoo baay'ee qaba sii galee siisteemiin suni amma yuunivarsiitii Finfinnee ani barsiisitu inni barate yeroo nuti barannee fi amma barachaa jiru baay'ee walirraa fagoodha. Baay'ee walirraa fagoodha. Yaa kana kan jijjiiruu calqabuudha. Waan baay'eedha hojjetamuu kan danda'u karaa qabsiisuudha. Maaltu jijjiiramaa isa sana warri nu keessaa muuxannoo qabu miseensa baay'ee qabna. Barsiisonni yuunivarsiitii Oromiyaa maratti qabna. Rakkoo guddaan qabnu jechuudha. Sagantaa keenya qabna. Sagantaa sana gubbaatti hundoofne atattamaan maal hojjechuu danda'ama isa jedhu sana bal'aadhaan hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Harka duwwaa miti. Barattoonni barsiisonni yuunivarsiitii miseensi keenya baay'eetu jiru. Isaanuma qabannee akkatoota sirreessuun waan guddaa miti jechuudha. Guddaa miti. Ilaa isuma deddeemaa jedha waan gurguddoota sadan sana karaa qabsiisuudha. Karaa qabsiisuu jechuun immoo baay'ee deemuu illee yoo dadhabame nagaan biyya sana keessatti dhufuutu irra jira. Critical dhufuutu irra nagaan malee waggaa 50 wal jeeqne irraa sana duras yeroo nugusaa jedhamu sanas rakkoo bal'aatu ture. Ishuma nuti keessatti ilaallee guddachuu waggaa 50 keessa sabni suni nagaan arganne si galee. Inni kiraayisiin suni jeequmsi suni jeequmsa tokko gara jeequmsa tokko biraatti jeequmsa biraatti gara jeequmsa biraatti kana keessa ture waggaa 50. Inni kun dhaabbachuutu irra jira. Isa dhaabuu hin dandeenye. Karaa qabsiisuu hin dandeenye. Karaa kutootoo hin taane. Lammaffaa immoo biyyi sun seenaa waggaa 3,000 qabdii jedhama. Nuti illee waggaa 150 jenna. Kana keessatti sirna dhugaa ta'e, sirna dimookiraasii ta'e, sirna ofiin dhugaadhaan of bulchuu ta'e hin qabdu. Yaa kana sirna dimookiraasii lafa qabatee dhugaadhaan sabni biyya sanaa sabaaf lammoonni biyya sanaa bulchuu danda'anii sirna sana ijaaruu calqabu sirna dimookiraasii. Addunyaan dimookiraasii ala sirna fooyyee qabu amma onaatti uumuu hin dandeenye. Sooshaalizimii illee jidduutti dhumee dimookiraasii fiduu dadhabee jidduutti iddoo baay'eetti kufee jechuudha. Sadaffaa immoo sabni biyya sana abdii horatee biyya sana keessatti guddachuu nan danda'a. Ijoolleen koos guddachuu hin dandeessi. Isa jedhu abdii horatee gara guddinaatti economic developmentii kana dhugaa ta'e jireenya isaanii jijjiiruu danda'u lafa kaa'uu calqabuudha. Kan gaafa hojjetame inni biraa akkuma barbaachisetti karaa barumsaa ta'u karaa maalii haa ta'u karaa hunda biildaappii goota jabeessaa ijaaraa tolchaa deemtaa jechuudha. Amma kan rakkoon keenya guddaan maanni karaa qabsiisuu danda'a. Karaa dhumarra deemnu filannee sabni biyya sanaa karaa nagaa, karaa guddinaa, karaa dimookiraasii, karaa maalii deemuu calqabuutu irra jira. Isa hoo hiikne wanti baay'een gaaf tokkoon waggaa tokkoon otoo hin taane karaa dhugaarra deemuun, karaa nagaarra deemuun, karaa sirna fooyyee qabu uummachuu danda'uun akka dhalatu gochuu danda'uun rakkoo baay'ee hiikaa jechuudha. Sana booddee biildaappii gochaa deemta. Tole, Profeesar sanuma wal qabatee sirna federaalizimii teessuma lafaa irratti hundaa'e warra jedhanii fi sirna federaalizimii saba afaanii fi aadaa irratti hundaa'e warra jedhan jidduutti
wal dhiibbaatu jira biyya kana keessa. Akkuma argamu yeroo filannoo darbee yeroo warri filannoo irratti hirmaatanii duula filannaa nu filadhaa gaggeessaa turan irratti baay'ee dhaabni baay'een warra federaalizimii akka teessuma lafaatti jedhan keessaayyuu dhaabbileen carraa argatanii dorgomuudhaaf itti fufanii waan sanatu deemaa ture. Isin tarii federaalizimii isa kam irratti xiyyeeffattu? Deebiiti immoo sirni amma mootummaan of harkaa qabu kun isaan mataan isaanii warri badhaadhinaa sirna federaalizimii kana of harkaa qabna nutis kana diiguuf hin jirru jedhanii mormatanii. Garuu sabni shakka warri shakku jira. Jarri kun akka sirna duratti sirna nafxanyaa sirna mootummaa tokkotti nu deebisuuf jedhanii shakkii guddaatu isaanirra jira. Isinis shakkii qabdanii jara kanarraa sirna federaalizimii amma jiru kana ni diigan jettanii. Ila shakkiin koo maal seete federalizimii anaa fi federalizimiin hin turre siyaale waraqata irra malee lafan turre isuma lafarra hin jirre sanayyuu immoo yeroo tokko akka isaan hojjetanii waan isaan lafaa kaasan waan isaan tokko ta'anii isumayyuu shakkii guddaa namatti fidu ilaalamaa jira jechuu kooti. Federalizimii waan baay'eedhaan wal qabata. Sigara caljedheetu waraqata gubbaa jaa katabamee fotoon taane hunda caala sabni biyya sanaa ofiin of bulchaa jira. Amma Oromoon ofiin of bulchaa jira. Hin jiru sigalee abbaa barbaade filatee abbaa barbaade kaawwatee of bulchaa jira. Nagaa argachaa jira. Abbaa biyyaa isaa, abbaa dachii isaa, abbaa qeesaa ta'eera yoo itti hin jiru. Federalizimii jechuun barkanumadha. Waraqata irraa gara lafaatti hojii jirte nagaa ofiin of bulchitee nagaa kee eeggachuu danda'u sirra jira. Qabeenya kee gubbaatti abbaa biyyaa, abbaa qe'ee, abbaa dachii kee ta'uu sirra jira. Sana booddee immoo akka barbaaddetti nama barbaadde filattee maal gootee jiraachuu danda'u sirra jira. Waan baay'eedha kan wal qabatee federalizimii kun hin jiru amma. Oromiyaan sabni Oromoo nagaa argachaa jirtu. Sirna dimookiraasiitiin bulaa jirtu. Abbaa feet qabeenya lafa isaa dachii isaatii qabee saamaa jira, fudhachaa jira. Waan baay'eedha rakkoon jiru jechuudha. Jedhamee otoo hin taane wanti lafarra jiru mul'i isaa hin jiru. Afaan keessatti akka dubbattu goonee duwwaadha duris kan ture. Garuu namni afaan keenya dubbatu suni saba keenya dararaa ture, ajjeesaa ture, hidhaa ture, kolaasaa ture. Afaan keenya dubbachaa jechuudha. Ijaa kana afaan duwwaa eenyummaa keessanii maal goonee afaan keessan akka dubbatu goonee duwwaan lagan ceesisuu jechuudha. Sana wajjin wanti deemu baay'ee. Waan baay'ee sana akka ta'utti hojjetamaa ture ammas hojjetamaa jiru. Shakkii guddaas kaasaa jira. Waan tokko warri mootummaarra jira waan isaan dubbatan waan isaan hojjetan waan warra durii sanarraa warra dur jedhamu sanarraa otoo fagoo hin taane isuma sirna dimookiraasii maqaadhaaf eenyummaa gubbaatti hundaa'eyyuu dhiibbaa baay'ee karaa baay'ee itti dhufaa jira. Yeroo tokko garti isaan deemuu barbaadanis ishee harkaa badaa. Yeroo tokko wanti isaan hojjetaniif wanti isaan hojiirra oolchanii wal dhiitaa waan akkasiitu jira jechuudha. Tole egaa Profeesar sagantaa keenya xumuruu dura Ameerikaadhaa dhuftanii Ameerikaadhaa jirtanii kana booda sagantaan isin qabdani maaltu jira Ameerikaa keessatti tarii walga'iin biraa uummata dubbisuun wanti qabdan jira moo xumurtanii jirtan? Barana baay'eessa jirra gara Boonaatti magaalaa gurguddoo Ameerikaa jedhamtu magaalaa gurguddoo jedhamtu gara 10 gaheera. Amma 6tu na hafa. Magaalaa San Francisco nama dubbiseera, Dallas dubbiseera, Denver dubbiseera, Portland dubbiseera, Las Vegas dubbiseera, Atlanta dubbiseera, Ohio Columbus dubbiseera. Amma karuu kan nu hafu DC iddoo nama jiru qabee DC gana torban lama booddeedha gara gaafa 26 jechuudha DC gaafa 25 Boston dubbifna naqa gaafa 11 iftaan borun deemama Minnesota gaafa Saturday Minnesota dha qabna gaafa ganama saammoo gaafa Sambata
gara Worthington fi gara South Dakota gara sanan naqa deebi'ee dhuma gubbaatti Seattle lageen dhuma gubbaa magaalaa Faan DC ta'a. Amma akka sagantaa amma jirutti DC gubbaattan xumuraa jechuu kooti gaafa 26 Septemberii fulbaana 26. Tole gattari teemiin yookaan dhimmi isinitti Ameerikaa dooqataa jirtaniif ergaan isin fiddanii dhuftanii maalidha sabaaf? Waan sadii tokko waan irra jirru kana saba keenya wajjin saba hambaa jiru kana wajjin mari'achuudha. Qabsoon Oromoo eessaa ka'ee eessa ga'ee amma maal gubbaa jira isa jedhu sana akka ta'utti mari'achuudha. Lammaffaa immoo qabsoo amma jiru kana very critical yeroo murteessaa gubbaa jirra yeroo murteessaa kana akkamitti hojii murteessaa hojjennaa isa jedhu mari'achuudha. Kanaaf immoo biyya hambaa jiru maal gargaarsa nuu godhaa qabsoo biyya keessatti geggeessaa jiru kanaaf gumaacha maalii nuu godha isa jedhu sana wal mari'achuudha. Kanagaa hunda caala ani ergaan koo deddeebi'ee iddoon deemutti kanan dubbadhu tokkummaa saba keenyaa eegaa tokkummaa saba keenyaa kunuunsaa isa jedhudha. Lammaffaa tokkummaa qeerroof qarree Oromoo tokkummaa qeerroof qarree Oromoo kunuunsaa waan xixiqqaadhaanii luka qabdanii otoo wal harkiftanii aduun akka nutti hin jedha. Sadaffaa immoo dhaabbileen Oromoo akkuma isin beektanii dhaabbileen gurguddoon gara fuulduraatti gadi ba'aniiru. ABO fi Koongireesiin jechuu kooti OFC fi ABO'n gara fuulduraatti gadi ba'aniiru. Dhaabbota kana lamaanis amma dandeessanii bukkee dhaabbadhaa gargaara utubaa Oromoon akka laga cees akka sabaatti hokkufes akka sabaatti yaa kana tokkummaa saba keenya tokkummaa qeerroo keenya tokkummaa dhaabbilee Oromoo kana amma dandeessan nu eegaati gara fuulduraatti sabni keenya wal qabatee qabsoosaa akka galmaan ga'u jechuu ergaa akkasii dabarsaa irra jira. Iddoo baay'eetti barana ba'eessa irra jirra. Meeqaana ilaalaa dhumasaa. Tole egaa waan na yaadachiistantu jira. Adda bilisummaa Oromoo waliin hojjechuuf akka mallatteessitanidha biyya keessatti. Adda bilisummaa Oromoo immoo damee waraanaat qaba. Waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kana mootummaan amma jiru kun ammallee gaaffii Oromoo hin deebisu jedhee karaa qabsoo humnaatti fufee jira. Isaan waliin tarii hidhannaa qabdanii yoo isaan waliin hidhannaa qabdanii isin karaa nagaa qabsaa'u na jettanii isaan waliin akkamitti waliin deemuu dandeessu? Nuti ABO wajjin ergaa duraa walii mallatteessine waggaa 20 olidha. Inni waggaa tokko fuulduraa walii mallatteessine sanuma deebinee haaromsine attamitti qabsoo kana galmaan geenyaadha. Karaa keenyaa nuti ABO akka ABO'tti ilaalla. Waliigalteen biyyaa uumamee hunduu waliigaltee biyyaa sana keessatti inni bosona jirus inni mana hidhaa jirus inni biyya abbaa jirus sana keessatti qooda fudhata jechuudha. Karaa keenyaa bal'ifnee akkasitti ilaallaa jechuu kooti. Kanaaf sodaan qabdanii jechuudha. Nuti qabsoo keessa jirra amma dandeenya qabsoo sana laga ceesisuudha. Akkuma isin jedhe biyya sanatti nagaan dhufuudhaa fi biyya sanatti sirni dimookiraasii dhugaa dhufuu fi guddinni dhufuu nus haa ta'u Oromoon akka Oromootti lamlammoonni biyya sanaas immoo akkasitti qooda fudhatanii biyya sana gara nagaatti ceessanidha. Kanaaf immoo inni mana hidhaa jirus hiikamuutu irra jira, inni bosona jirus galuutu irra jira. Yaa kanaa waliigalteen akkasii uumamuu baannaan rakkoonuma isa duriitti fufaa. Karaa keenyaa warra mootummaas kan gorsinu, warra dhaabbiloota Oromoo biraas kan gorsinu, nutis immoo kan hojjechaa jirru isa namasiin jedhe kanatti jechuudha. Murteessaadha, barbaachisaadha. Nagaa uumuuf, sirna dimookiraasii dhugaa uumuuf, filannaa dhugaa fiduuf, federalizimii dhugaa fiduuf hunduu qoodatti fudhatu jira. Inni mana hidhaa jirus, inni warri qoodaa jirus, warri bosona jirus kana keessatti qooda fudhachuu baannaan rakkoon itti fufaa jechuudha. Amma rakkoo attamitti hiiknaadha. Rakkoo kana akkatti hiiknu karaa keenya akkasitti amannaa akkasitti yaadna warra mootummaadhuma iyyuu gaaddisa Oromoon dhaabne
kanuma nuti kan gorsaa turre irratti hojjechaa turre jechuudha. Nu ta'uu dide malee. Amma hiikoonsaa sanumadha. Galatooma dhaggeeffattoota Jirraa Miidiyaa kan nutti haasaa turani Profeesar Mararaa Guddinaati. Imala gara Ameerikaa dhufanii uummata Oromoo dubbisuu jirani. Dhaamsa isaanii qabsoon Oromoo maalirra akka jiruu fi maal gochuu qabna akka jiru mari'achuudhaaf dhufanii asumaan Jirraa Miidiyaan isaan affeeruudhaan yaamicha keenya kabajanii dhufanii nutti haasa'anii jiranii. Sagantaa keenyarraa asirratti raawwanna. Sagantaa biraatiin aga walitti deemuutti nagaatti tura. Profeesar baay'ee galatooma maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin. Wantundi sidaa kan darba gara naaf kenne ishiif kenne wanuma yaanni shi gootu otuma laalee maal qaba marra kadde hin koostiyo jaalatamtu hin boontiyo marra kadde hin koostiyo jaalatamtu